Harka fuudhee sa'aa namni alaamanni warreen biyya keessaa fi biyya alaa jirtan hundumtuu akkam nagaa jirtu. Weellisaa Ifaa Taliilaa Caaliin Jaamaa har'a waa'ee ogummaa miidhaginaa yookaan muuziqaa isinii waliin haasa'uu fi miti waa'ee tola ooltummaa yeroo ammaa kana hojjechaa jiru irratti waan tokko uummanni akka hubatu barbaadeeni. Hojii tola ooltummaa kana waggaa 4 baranaatti kan hin calqabe ijoollee 10ni. Ittaansee waggaan taanutti mooyyuu namoota garagaraa hirmaachisuudhaan daa'imman maatii harka qalleeyyii 46 gargaareen ture. Bara baranaa kana mooyyuu warreen dura 46 turan san irratti daa'imman dabaluudhaan daa'imman 55 meeshaalee barumsaaf isaan barbaachisu bitee arjoomeen jira jechuudha. Kanaafuu yeroo ammaa kanatti daa'imman maatii harka qalleeyyii 55 of jalaa qaba. Hojii kana innaan hojjedhu namoonni gaafii garagaraa na gaafatu isaan wal qabatee deebii kennuu barbaadetanii daa'imman kun asuma naannoo magaalaa Adaamaa jiraatanidha. Daa'imman kunneen maatii waliin kan jiraatan maatiin isaanii rakkataa akka ta'an abbaa yookaan haadha kan hin qabne fira bira warreen jiraatan namoonni guddisaa jiran of keessatti kan hammatee ta'u namoonni tokko mana kireeffadhee yookaan iddoo wayii qabaadhee daa'imman kana iddoo tokkotti walitti qabee nyaachisaa itti uwwisaa ofumaa kootii kunuunsaa waanan daa'imman kana gargaaru warreen itti fakkaatus ni jiru. Kanaafuu yeroo baay'ee miseejiin na bira gahaa bilbilaanis na gaafatu teessoon kan keessaa iddoon isaa eessaa dhufnee daa'imman kan kee daawwannaa warreen jedhan jiru. Uummanni akka hubatu kan hin barbaadu daa'imman kunneen ana biraa miti kan jiran yeroodhaaf warruma isaan guddisu yookaan maatii isaanii bira jiru jechuudha. Isa kana akka naa hubattan hin barbaada. Yeroo ammaa kanarratti xiyyeeffannaa kennee kanan hojjechaatoo jiru meeshaalee barnootaa dibata kanneen akka saamunaa bituudhaan arjoomaatiin jira. Kanaafuu daa'imman kun ana bira osoo hin ta'in achuma maatii fi firoota bira taa'anii jechuu barbaadetan. Yeroo ammaa kanatti ogummaa miidhaginaa hojjechaatoo waanan argadhurraa dabalatee uummanni na cinaa dhaabbatee meeshaalee bituudhaan naaf arjoomuudhaan biyya keessaayis biyya alaayis na cinaa dhaabbataa jiru. Warreen kun hundi isaaniitu baay'ee guddaan isaan galateeffadha. Kan bara dhufu ittiin baratan immoo ergan sassaabuu calqabee almost amma gara ji'a tokko ga'een jira. Ammas sassaabatiin jira. Namoonni baay'een waadaa naa galaniiru biyya keessaayis biyya alaayis. Isaanis itti yaadanii meeshaalee barbaachisu kana bituudhaan akka na arjoomanan kanan ergaa dabarfadhu. Inni biraa akka hubattan kan hin barbaadu daa'imman kunneen barana 55 kan harka jirani dabalataan hanga 120tti deemuu yaada. Yoo rabbeedhe yoo uummanni na cinaa dhaabbatee karoora qabadheen jira. Isa kana immoo galmaan ga'uudhaaf meeshaaleen barumsaa kun arjoomamanii harka ga'uu qabu. Yoo rabbeedhe damee uumuudhaan namoota fedhiidhaan waan kana hojjetuu danda'anii waliin ta'uudhaan bal'isee akka Oromiyaatti hojjechuu yaada. Inni biroo immoo namoonni biyya keessaayis biyya alaatiis yaada naaf kennan jiru. Erga kanatti fedhiidhaan kan hojjetu ta'ee nus cinaa jirra sila ta'ee fi maaf gara dhaabbata gargaarsa leegaal ta'e seera qabeessa ta'etti maaf waliin guddistu namni akka si cinaa dhaabbatu wanta seenaa qabeessa akka ta'uu danda'u namoota birootis akka hirmaachisu namoonni jedhanii yaada naa kennan jiru. Yeroo ammaa kanatti qaama barbaachisu hunda dubbisuudhaanii waan bareedarra jirra. Yeroo dhiyoo keessatti dhaabbata gargaarsa daa'imman ifaadha ni hundeeffama. Kan ittaanu loogoodha. Namoonni loogoo hojjechuu dandeessan osoo loogoo dhaabbata gargaarsa daa'imman ifaa kanaaf barbaachisu osoo hojjettanii filtanii naaf ergitanii loogoo dhaabbata kanaa gochuu ni danda'ama. Warreen immoo yaadanis beekumsaanis na gargaaruu dandeessan hundumtuu karaan koo banaadha. Warreen yeroo ammaa kana viidiyoo kanaan hordofaa jirtan waliif sheer gochuudhaan waliif erguudhaan namoota hunda biraa akka ga'u akkanaaf gootan kabajaan ergaa koo isiniif dabarsuun barbaada. Kan baranaa namoota baay'eedha kan na arjoomaa jiranii baay'ee guddaa galatoomadha ulfaadhaadha. Kaayyoon koo guddaadha. Kana cinaa dhaabbattanidha kanan isiniif ergaa dabarsuu barbaadu. Warreen bara dabres barana sirra deebuudhaan na gargaaraa jirtan kabaja guddaa isiniif qaba. Warreen haarawa na gargaaruu barbaadan biyya keessaayis biyya alaayis dhaabbata gargaarsa daa'imman ifaa yookaan immoo bilbila asirratti barraa'e kanaan na argattu. Karaa saniin na qunnamuudhaan meeshaalee barumsaaf barbaachisan dabtara, qalama, iskiriiptoo, boorsaa, meeshaalee qulqullinaaf oolanis dubartootaafis dhiiraafis bituudhaan innaa na arjoomtan harka keessan dhungadheen isinirraa fudhadha. Warreen na qunnamuu na argachuu barbaadan bilbila asirratti isiniif barraa'u kanaan na qunnamuu dandeessu. Dhaabbata gargaarsa daa'imman ifaas jettanii innaa sarchi gootanii argattu. Isa kana akka addaan baafattanii fi waan na hordoftaniif kabaja guddaan isiniif qaba. Galatooma.